Ayyana shamaa kam jirtu daawwattoota tiyya har'alleen kunoo barumsa ajaa'ibaa kan baay'ee isin fayyada jedhee yaade tokko isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Innis maal yoo jettanii yeroo baay'ee WhatsApp irratti nama wajjin haasa'uu barbaadan tokko kan isin online irra jiraachuusaa dhiisuusaa ittiin beektanii yoo WhatsApp keessan irra galtanii cheekii gootan qofaadha jechuudha. Ammaan booda garuu haalaan isinitti agarsiisuutiin yennaa namni isin barbaadan sun online irra galutti sa'a kamittiyyuu notification yookiin ergaa gabaabaatiin aappii isin beeksisu application haaraan qabadhee isiniif dhiyaate jechuudha. Fakkeenyaaf namni isin WhatsApp wajjin fayyadamuu barbaadan tokko chaattii isaa ofii godhatee online irra jiraachuusaaf dhiisuusaa of dhoksee yennaan itti fayyadamu al tokko ni jiraata jechuudha. Maarreen egaa appilikeeshiniin isinitti agarsiisu kuni chaattii isaa ofii godhatee nama fayyadamu tokko wajjin haasa'uu yoo barbaadanii online irra saayitiin seenutti ofii isaatiin isin beeksisa jechuudha. Aappii ajaa'ibaati kan baay'ee isin fayyadudha. Hanga xumuraatti viidiyoo kana utuu addaan hin kutiin daawwadhaan isiniin jedha. Gara barumsichaa otoo hin deemin dura garuu warreen chaanaalii kiyya subscribe hin godhin jirtanii OTS Elsay kan jedhu kun chaanaalii kiyyadha jechuudha. Chaanaalii kana subscribe godhaa. Wantoota teknoolojii wajjin wal qabatan guyyaa guyyaatti waan hedduun isiniif gadhiisaa. Kanaaf subscribe na godhaa. Yennaa subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kana cuqaasuu hin dagatinaa jechuudha. Maarreen egaa daawwattoota tiyya ammaan durallee barumsa ajaa'ibaa kan baay'ee isin fayyadaman jedhee kan hin qopheesse baay'eetu jira jechuudha. Isas galaa daawwadhaan isiniin jedhaa. Fakkeenyaaf waa'ee imo irratti ilaalchisee waan baay'ee hojjedheetiin jira jechuudha. Akkasumas illee Facebookii ilaalchisee jechuudha. Akkasumas immoo wantoota haakii wajjin wal qabatanii bilbilli keessan akkaataa inni itti haakii ta'uu danda'u wantoota baay'eedha jechuudha. Viidiyoo hedduudha kan as keessa jiru jechuudha. Kanaaf kan isin fayyadan waan baay'ee waan jiranii fi galaa daawwadhaan isiniin jedha. Ammaaf gara barumsichaatti haa dabarru. Wantoota tiyyaa appilikeeshinichi kunoo isa sitti agartan kanadha jechuudha. Maqaan isaa unlock kan jedhamu kanadha jechuudha. Telegiraama kiyya irra linkii isaa isiniif kaa'eetiin jira. Akkasumas illee karaa diskiripshinii galtanii daawunlood godhachuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota tiyya jalqaba irratti innaa jalqabaaf isiniif banu sekeendota 2 hanga 3 isinitti fudhata jechuudha. Xiqqoo ishee ni obsituuf jechuudha. Saniin booda waa 3 isiniif fida jechuudha. Maqaa nama WhatsApp irratti argachuu barbaadan sanaa fi lakkoofsa bilbilaa isaatii fi biyya inni keessa jiraatu ni guuttu jechuudha. Amma akkuma agartanii waa 3 na gaafateeti jira jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha. Maqaa nama barbaadanii sanaa iddoo kanarratti guuttu. Maqaa nama sanaa ennaa guuttanii fakkeenyaaf bilbila kan biraatiin WhatsAppiin fayyadamu iddoo kanarratti nan guuta jechuudha. Isin uummata agarsiisuudhaaf waan ta'eef saniin booda toora lamaffaa kanarratti country dialing codes kan jedhu kana al tokkoof innaa isin cuqaastanii biyya isin filachiisa jechuudha. Amma akkuma agartanii biyyoota baay'eetu jira jechuudha. As keessa biyya barbaadanii ni guuttu. Biyya namni sun gidduutti argamu guuttu jechuudha. Iddoo kanarratti fakkeenya Itoophiyaa gidduu waan hin jiruu fi Itoophiyaan nan galcha. Iddoo dhuma kanarratti dhuftanii jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa nama sanaa ni galchitu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa nama sanaa ni galchitu iddoo kanatti. Iddoo kanarratti wanti isin beekuu qabdanii lakkoofsa bilbilaa nama online irratti argachuu barbaadan sanaa iddoo kanarratti guuttu jechuudha. Dhiifama. Saniin booda go ni jettu jechuudha. Amma akkuma agartanii lakkoofsi bilbilaa nama sanaa hordofamaati jira jechuudha. WhatsAppiin saayitii namni sun yennaan WhatsAppii keessa seenu dafee appilikeeshiniin kun ofii isaatiin riippoortiinaaf godha jechuudha. Namni sun akkuma inni online irra seeneen ofii isaatiin riippoortiinaaf godha jechuudha appilikeeshiniin kun. Amma akkuma agartanii naaf hordofaa jira jechuudha. Dhuma kanarratti ni agartu yoo ta'e OTS Elsay kan jedhu kuni yennaan online irra seenu jechuudha. Dafee appilikeeshiniin kun ofiisaa riippoortiinaaf godha jechuudha. Meestiigaa appilikeeshiniin kun riippoortii hin godhaaf hin godhuusaa walumaan haa ilaallu. Amma as keessaa nambaa jechuudha. Nambaa appilikeeshiniin kun ofiisaa na yaadachiisa jechuudha. Daawwattoota tiyyaa kun immoo WhatsAppii koo isa birooti jechuudha. Bilbila kan biraarra taa'een WhatsAppii kana banaa jira. Amma akkuma agartanii online irra jira jechuudha. Bilbila koo isa kan biraatiin achi immoo ergaa gabaabaa yookiin notification ni beeksisa jechuudha. Online irra jiraachuu koo jechuudha daawwattoota tiyyaa.
Amma akkuma agartanii appilikeeshinicha keessaa ba'eetiin jira garuu notification waan naaf galee natti fakkaata. Irra kanarra ni dhufee isinitti agarsiisa. Waaw akkuma agartanii amma namni ani barbaadu irra naa seenee jira jechuudha. Meestii gaa walumaan ilaallu. Waaw ni agartu ni iddoo kanatti daawwattoota tiyya iddoo kanarratti akkuma agartanii online irra jiraachuu isaa kanaan beektu jechuudha. Mallattoon kuni akka kanatti isiniif dhufti. Iddoo kanarratti immoo last scene kan jettu iddoo kanarra jechuudha. Online irra jiraachuu koo agarsiisaa jira jechuudha. Daawwattoota tiyya egaan appilikeeshiniin kun guutummaatti dhibbaaf dhibbatti hojjeta jechaadha. Sirriitti viidiyoon isin barsiise kana ilaaluu qabdu. Akkasumas illee immoo yennaanni waan isin gaafatu hundumaallee guutuu qabdu jechuudha. Bifa kanaatiin egaan nama WhatsApp irratti isin dhokachuu barbaadu tokko akka kanatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota tiyya har'a xiqqoo ishee haasaan kiyya baay'ee isinitti hin bareenne yoo ta'e dhiifaman isiniin jedha. Xiqqoo ishee utaalloo waan naqabeef jiruufidha jechuudha. Egaan daawwattoota tiyyaa barumsi narraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Wanta akka isin barsiisu barbaadan immoo yaada keessanii karaa koomentii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Akkasumas illee lakkoofsa bilbilaa WhatsApp kooti yoo barbaadanii kunoo isa kanadha. Isa kana bilbila kan biraa irratti waan hin fayyadamuu fi karaa kanaallee na argachuu ni dandeessu jechuudha. Ammaaf kana fakkaata jechuudha barumsi keenya torban viidiyoo kan biraa nama gara deemnee wal agarrutti nagaan naaf tura. Ciao.